Here we go. Waan guddaa hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Wanta guddaa ta'e wanta value qabu hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Akkas ta'uu baannaan dhiisi malee waanuma faayidaa hin qabnetti challenging ta'in jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? We can try. What could we say? Waan guddaa ta'e hojjedhu yookiin dhiisi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Go big or go home. Go big or go home. Go big jechuun wanta guddaa, wanta value qabu jechuudha. Wanta guddaasaa, abjuu guddaa, dalagaa guddaa, barnoota guddaa, skillii guddaa, whatever it is. Akkuma kana immoo go home jechuun galii taa'i. Dhiisii jechuudha. Go home. Phrasal verbiin kun taa'i dhiisiitii ol galii taa'ii jechuudha. So bakka tokkotti aboo abaluu akkas akkasii kanaa sanaa yookiis immoo wanta value hin qabne waa xiqqaatti just don't simply challenge with something which is not important. Jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamnee idea keenya dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. For example, yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde, hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaa ta'e hojjedhu. Bizinesii wanta guddaa ta'e hojjedhu yookiin immoo dhiisii malee yeroo kee callistee hin gubiin yookiis akkasumatti waan hin taanetti rakkatiin jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamne if you wanna start a business go big or go home jechuu ni dandeenya jechuudha. If you wanna start a business just go big or go home. Maal jechaa jira jechuudha. Yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaasaa, wanta ija qabu, bu'aa qabu hojjedhu. Or galiitii taa'i dhiisitii jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Is it clear? Yes. Do you have any ambiguity or question? No. Great. Inni kabiraan abjuu kee jiraadhu yookiis just abjuu kee fiixaan baasii milkeessi abjuu kee jiraadhu ni jenna. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu kana fayyadamnee go after your dreams. Go after your dreams jechuu dandeenya jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Go after your dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Abjuu kee jiraadhu yookiis immoo abjuu kee maal godhi milkeessii fiixaan baasuudhaaf tattaafadhu jechaa jirraa jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Hey Chala or Bona. Don't simply live. Just go after dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Just seensi akka qabaatuudhaaf inni kabiraan immoo ani abjuu koo jiraachaan jira. Sumammaa fayyadamnee jechuudha. Ani akkasumattan jiraachaa jira miti. Abjuu koo jiraachaan jira. Ani abjuu koo fiixaan baasaan jira yookiis immoo jiraachaan jira jechuu yoo barbaanne go after your dreams ka jedhu sana I go after my dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. I go after my dreams. I go after my dreams. I go after my dreams. He go after his dreams. She go after her dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Pronoun yookiis immoo subject achitti fayyadamnu jijjiiruutiin ani abjuu koo jiraachaan jira. Inni abjuu isaa jiraachaa jira. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani abjuu koo jiraachaan jira yoo jenne I go after my dreams. I go after my dreams. Inni abjuu isaa jiraachaa jira jechuu barbaanne
He go after his dreams. He go after his dreams. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu barbaanne immoo she go after her dreams. She goes after her dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Nuyi abjuu keenya jiraachuu qabna. Akkasumatti jiraachuu qabnu. So abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. Jechuu ni dandeenya jechuu. We have to ka jedhu kun like have to fi shouldin yeroo baay'ee hiikuma wal fakkaataadhaaf ni fayyadamna garuu yoo first person fidhatee warra have to kanadha kan nuyi fayyadamnu yoo second yookiin third fidhatee immoo shouldidha kan nuyi baay'inaan fayyadamnu. So we have to jennee abjuu keenya jiraachuu qabna ka jedhu immoo go after our dreams jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isaan yookiis immoo inni abjuu isaa jiraachuu qaba yookiis immoo isaan abjuu isaanii jiraachuu qabu jechuu barbaanne immoo maal jechuu dandeenya? They should go after their dreams. They should jenna malee have hin jennu jechuudha. They should go after their dreams. They should go after their dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun grammariidha, spoken miti. So for the time being let's focus on the spoken English. So abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu barbaanne we have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. We have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Inni artistii ta'uudhaaf abjuu isaa jiraachaa jira. Inni artistii ta'uufidha. Abjuun isaa akka sana waan ta'eef sana jiraachaa jira jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu sana fayyadamne maal jechuu dandeenya? He's going after his dream of becoming an artist. He's going after his dreams of becoming an artist. Jechuu dandeenya jechuudha. Just dreaming sama inni artist. Just his dream of becoming an artist ka jedhu kun abjuu isaati yookiis immoo passion isaati. So sana ta'uuf immoo hojjechaa jiraachuu yookiin immoo jiraachaa jiraachuu immoo he's going after his dreams ka jedhu sana itti daballee he's going after his dream of becoming an artist jechuu ni dandeenya jechuudha. He's going after his dream of becoming an artist. Say it with me. He's going after his dream of becoming an artist jechuu ni dandeenya jechuudha. Subject barbaadan jirtanii she's going after her dreams of becoming an artist or becoming whatever she need. Wanta she barbaadu yookiis wanta ni barbaadu jijjiiruutiin iskilii sana just they going after their dreams ka jedhu sana bakka buufnee ogummaa yookiis immoo fiildii paashinii isaanii sana bakka buusuuti akka kanadha abjuun isaanii kanadha kana ta'uuf immoo jiraachaa jiru jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun baay'ee ulfaata jechuu barbaanne parenting is difficult. Parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata yoo jennu parenting jechuun ijoollee guddisuudha. So parenting is difficult. Just parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata jechuu barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Ani ijoollee guddisuutti cimaadha. Ijoollee guddisuutti ani cimaadha yookiis immoo jabaadha yookiis immoo cimtuudha yookiin jabduudha jechuu barbaanne I'm good at parenting. I'm good at parenting. I'm good at parenting. Or he's good at parenting. Or she's good at parenting. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ijoollee guddisuutti cimaadha. Ani ijoollee guddisuutti cimaadha. Isheen ijoollee guddisuutti cimtuudha yookiis immoo gaariidha jechuu barbaanne I'm good, she's good, he's good at parenting jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf
meeshin immoo ani abjuu koo jiraachuun qaba. Ani callisee jiraachuun qabu. Abjuu koo jiraachuun qaba jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanallee ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ijoollee guddisuun cimaa waan ta'eef ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu jechuu barbaannes maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Thank you. Thank you. Thank you.